anumti kan jedhu garaagarummaatti shamarree takkarraa gara shamarree biraa deemuun maaltu barbaachise maalidha qamte shamarranii dubaroota adda addaadha qoy dhiironni maal taatan dhugaa isiniin jedhaan gaafa hunda gaafa akka gaaf tokkootti ilaalina gaaf biraa tokko wanti adda ta'e isin qonnameetoo meebi jireenya keessaniif rakkoo ta'uu danda'a. Shamar ka fuudhee jala samtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti akkam jirtu fayyaa jirtu annagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan dhufeera viidiyoon har'a wanti adda godhu jechuudha yeroo baay'ee koomentii keessan isinii deebisaa har'a immoo jechuudha nama akka carraa ta'ee nama chaanaalii koo hordofan asuma Itoophiyaa keessa jiraatuun qaamaan wal argee wanta shirra ga'e na taphachiiste akka viidiyoo hojjedhuuf na eeyyamteerti maqaa kiyyan dubbatinaan jetteerti inna egaa wanta adda jechuudha kan isiniif qabee dhufe inni biraa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuudhaan yeroo hundumaa viidiyoo na tattamaan akkasiin bira ga'uudhaaf godha egaa wanti viidiyoon irraan isiniif qabadhee dhufe dhugaa isiniin jedha anuyyuu tokkoffaa irratti YouTube akkanani hojjedhu namni baay'een hin beeka jedhee hin yaadu jechuudha. Sirriidha TikTok irratti namni baay'ee na beeka karaa irratti namni nagaa gaafatu akkasumas immoo micattii nama arrabsu sanii miti ati micattii dhiirota tuttuqxu sanii miti micattii maraattu sanii kan naan jedhu nama baay'ee na qunname namoota wajjin sodoon deemu qofaa kiyya osoo deemu namni wanta namoonni TikTok irratti na beekan baay'eetu jira jechuudha. So kanarraa kan hafe garuu YouTube irraa akkas gadi waan namni na beeku jira jedhee si yaadee sin beeku akka carraa ta'ee nama wayiitti qaaman na argee asuma bishooftuu keetisheet keessatti jechuudha keetisheet warri beektan na guyyaa 3-4 ta'eera viidiyoon kun erga hojjechuudhaaf yaalee jechuudha irraa yaadhuuf iyyuu malee maqaa kiyyan himini wanta ishee qunnamne immoo namoota illee barsiisuu danda'a waan ta'eef namoota illee barsiisuu danda'a sababii ta'eef naaf viidiyoo na hojjedhu naan jette jechaadha. Egaa maalidha mucattiin kun jechuudha haadha manaa abbaa manaa qabdii daa'ima 2 qabdii abbaa manaa ishee wajjiniin naannuma san jiraachaa jirti jechuudha. Egaa namni biyya kee yookiin naannoo ati jirtu akkanitti immoo ishee waliin dubbadheen jira maqaa kiyyaan alatti homaa rakkoo hin qabu naan jetteerti daa'ima 2 qabdii dhiira tokko dubara tokko daa'imni inni guddaan waggaa 5 inni lammaffaan immoo waggaa 1.6 akkas naan jette. Egaa haadha ijoollee 2 jechuudha shamarreen tuni abbaa manaa ishee wajjin abbaan ishee manaa ishee immoo qabeenya akka qabuu fi hojjetaa mootummaa akka ta'es natti himtee jirti. Abbaan manaa ishee amala adda akkatti argisiisaa jiru natti himtee jirti jechaadha. Seerumaan kabajaan akka ishee fuudhee gaa'ela gaggeeffatanii seerumaan wal fuunee wajjin jiraachaa jira jettee sana booddee garuu dubartii biraa deema jette. Dubartii biraa deema egaa baadiyyaatti irree wanti baqa jechuun qabeenya gahaa qaban baadiyyaatti maatii isaa biratti lafa bitanii ni qochisiifatu asitti hojii mootummaa hojjetaa isheen garuu hojii hin qabdu hojii dhuunfaan hojjedhan ture sababii isaatiif jedhee gaafa nan ulfaa'u hin hojjetinaan jedhee sababa saniif dhiisee hin jira naan jette inna fedhiillee hin qabu akkanaan yaala hojjedhuu fi qarshii gahaa naa kenna waan sababii ta'eef ana akkanaan hojjedhuuf inni hin barbaadu naan jette. Dursaa anillee yaada kana fudhadhee hojii kiyya mataa kiyyaa dhiisee isa wajjin jiraachuu eegaleera. Agas badaadha jedhee natti hin mul'anne jetti shamarreen tun jechuudha. Shamarreen isin jechaa jira dhiifama akkanaa gootu abdiin qaba viidiyoo kanas ni ilaalta. Egaa maaltu ta'ee dubartii bira deema. Dubartii biraatiif bilbilaa gaafa bulu qaba jettee inna baay'ee na tolfaate. Hiikuudhaafis na rakkadhee wajjin jiraachuudha nan beeka jette. Shamarreen inni bira deemu amma qaamaan ija kiyyaan arguutitti gahee jira. Garuu maaliin godhaa? Daa'ima 2 qaba. Inni gaafa barbaade gara manaatti gala. Guyyaa guutuu na waliin ni oolu guyyaa guutuu bakkee hojiitti oola bakkee hojiitti yoo bahee ishee bira deema. Anna wanta akkanaatiin na quunname. Jireenya koo keessatti wanti hin jibbutu narra gahee naan jettee na taphachiiste jechuudha. Yaa akka faashiniitti ta'eera jechuudha wanti kuni. Egaa na wanta na qunnamu yeroo baay'ee jechuun dhiironni jechuudha dhiironni abbaa manaa haadha manaa qaban daa'ima qaban yeroo hundumaan
komii qaba jechuudha. Komiin qaba baay'isee tan komii qaba hin argitu TikTok irratti hin argitu YouTube irratti yeroo baay'ee nan dubbadha. Ammas wanta haaraa ta'e miti garuu wanti xiqqoo adda isa godhu namoonni gaafa daa'ima godhatanii too dhiira tokko wajjin hin gargar ba'uun isinitti ulfaata jechuudha. Sababni isaatis tokkoffaa daa'ima ishee haadhaaf abbaarraa gargar baastee kophaa qofaa jiraachisuu hin barbaaddu. Inni lammaffaa immoo daa'ima isheetiif irra yaaddisanii galee miti as biratti garuu noo ani hin barbaadu jireenya akkasii jettee keessaa ba'uun nan danda'an jetti garuu ilmoo kootiif akkamiin godhaa? Sa'aatii kanatti immoo garamiin deemanaan jette garamiin deema okkee nan hiikii qabeenya kiyyaadhaan qooddadde jiraachuu nan danda'a garuu akkamiin godhanaan jette ani garuu gama kiyyaan gaasi hundumtuu nama wanti akkanaa qunnamee beekuu dandeessanii isin qunnamee ta'uu danda'a. Nan beeka ani baay'ee illee hanyaadha ani nanaara daddafeetan lola daddafeetan nama wajjin walitti bu'a garuu saba akka kiyyatti murteessu akka kiyyatti amala kiyyaan isheedhaan akkas godhi jechuun hin barbaadu. Isin galee miti kun immoo wanta taasgabaanii murteessaa malee wanta charcharanii lolaan haariidhaan gargar ba'anii miti. Isin galee miti akkuma isin jedhee daa'ima lamatu jira. Tokko waggaa lamaayyuu hin guunne baay'ee xiqqaadha. Tokkotu xiqqoo jabaadha malee inni jabaan barachaa akka jiru naannuma sanitti barumsa gillee natti himteerti sa'aatii dheeraa wajjin hin turre viidiyoo akka wajjin hin hojjenne ishiin immoo viidiyoodhaan qarratsuun hin barbaadu jechuudha. Viidiyoo hojjennu jennaan illee na diddee ishiin illee akka yaada kana isiniif dabarsite isin yaada kennitaniif barbaadeen ture garuu ishiin immoo fedhiin qabdu turte jechuudha. Akkasii gaayis baay'isee namatti ulfaata dhugaa waaqayyoo. Jechuun namni tokko shamarreen jijjiiruun jechuun gaafa qabeenya dhufu gaafa jireenya gaarii jiraannu sammuun keenya nu gadhiisa deema maalidha? Ani jechuun shamarreen akkas gooteertii gaafa jedhamu dhaga'een beeku dhiironni maaltu tuqeen jedhe. Keessattuu dhiirota waxxaatii qofaa isaanii jiraatan osoo hin taane dhiironni haadha manaa qaban, dhiironni daa'ima qaban, dhiironni mana qabdan, maatii qabdan, bultii qabdan maal taatanii bultii keessan diiguudhaaf kaatan? Maal taataniitu bultii irratti bultii daa'ima irratti daa'ima sin barbaachisiiti haadha manaa biraa yookiin shabara biraa deemtan maalidha rakkoon keessan? Dhugaa naaf hin galle na baay'isee gaafii natti ta'e gaafii addaa jechuudha. Gaafii addaatu natti ta'e. Ani gonkumayyuu amanuu hin danda'u wanta uumamaa jiru kana. Sababni isaati sanaaf namni anaaf namummaa jechuun itti amantaniiti miti gaafa fuudha fuutan yookiin immoo dubartii tokko wajjin wal jaalatanii mana tokko keessa jiraatan wal jaalataniitu miti okay akka carraa ta'e maybe wal jaalachuu dhiisuu dandeessan giddiidhaan maatiin keessan sin fuusisuu danda'a. Gaafa maatiin keessan humnaan sin fuusisan hiiki dhugaan sin jedhaan dubarris ta'e dhiiras ta'e hiiki garuu immoo mana keessa akka mi'a shabootitti yookiin mi'a waan ta'eetti teessistee ta'u dubartii bira irratti hin dabalin. Yaada mee xiqqoo ishee dhiironni maal taatanii rakkoon keessan maalidha? Gara mataa keessanitti deebi'aati xiqqoo daqiiqaa muraasa fudhadhaati maaliin gochaa jiru? Wanti namni godhu kun sirriidha jedhaatee of gaafadhaatee of deebisaa maal taatan? Namni dogongorree hin jiru nan beeka garuu humnaa ol ta'e bara humnaa ol yeroo hundumaa wanta dhaga'u na salacha'e dhugaa isiniin jedhaan. Viidiyoo akkasii hojjechuun na salacha'eera. Ishee tasgabbeessuudhaaf wanta hedduun jedheeniira dhugaa rabbiin boochi turte akka isheen hin boonyeef wanti akkana baay'een akkana qunnamee beeku isheen illee viidiyoo kiyya akka ilaalaa turte natti himteerti. Tasgabbaa maal taatan dhiironni maal taatan maalidha rakkoon keessan maalidha? Dhiifama naa godhaa. Warri wanta akkasii qotan dhugaa isiniin jedhani kun fayyummaa miti, xeenanyaas tasaasabii miti, yaada gaarii miti. Kanaafuu maaliin gochaa jira jedhaa of gaafadhaati gara mataa keessanitti deebi'aa yaaduu jalqabaa isiniin jechuu barbaada. Obboleettii teenya kanaaf akka hundumti keessan yaada kee mataa keessanii kennitaniif maalaa gootu gaafiidha isheen akkamitti gargar ba'uu isaan barbaadu jette. Isaan barbaadu daa'ima kiyyaaf jedheen taa'aara. Akkamiin godha daa'ima kiyya? Isheen immoo haadha abbaadhaan alaa akka guddattes natti himtee jirti. Ani garuu baay'ee dhiifama naa godhaati itti meera isheetti illee qaaman ani akka kiyyatti taanan yoomiyyuu wajjin taa'uu hin danda'u. Jechuun ani obsaan wanta akkasii dabarsuu hin danda'u bakka. Dhiifama naaf godhaa dhugaa rabbii ani obsaan abbaa manaa kiyya nama wajjin sheer godheetu jiraachuu hin danda'u.
Kanaafuu hundumti keessanuu niitittiin tun hiikuu qabdi moo namicha kana gorsuu qabdi moo maal gochuu akka qabdu yaada mataa keessanii barreessaa fi yeroo jalqabaatiif yaada gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii akkasumas mallattoo bilbilaa gaddu godha yeroo hundumaa viidiyoon atattamaan akkasiin bira ga'u godha inni biraa immoo maalidha namootaan maal siniin jechuu barbaade dhugaa rabbi ani yaanni ishee na sammuu keenya tuqeera dhugaa siniin jedha rabbi wanta naasa'uun beeku sababbiin aareef jechuudha innaa gara mataa keessanitti deebi'aa viidiyoo kana namoota hedduudhaaf sheer godha warra wanti akkasii sin qunnamee beekurree yaada keessan naaf barreessaa turtii gaarii isiniif hawwa galatoomaa